kibxataa qabannee dhiyaanneerra. Yoon waliin turtan maakalaawwiin daawwannaaf banaa ta'uu fi jedhamuu irratti yaada namoota dararamanii. Nammoo kan amma yaadannoo kan namitti miidhamaa ba'e sana kanas gundi diamee muuzeemii piroofiiniidhaan akka ta'e sirriidha. Siyaasaa ta'e garuu hin ta'u. Walleef kilippiiwwan afaan Oromoo YouTube irratti akkam jiru waan jedhus jaallattoota muuziqaa dubbifneerra. Fulbanna afaan Amaariffaa kan guyyaa tokko ture beekuu isaa garaagarummaa guddaa qaba. Kajaarraa guyyaa takka nu caalame takka ija sadii afurii. Weellisaa Andu'aalam Gosaas harkaa qabna. Addaan hin baanu gargaar fagaanne hiddaa dhiigaa wal guduunfine. Waa'ee holqa mana waaqaa madda walaabuuf kaanis qabna. Hangalaanaa Balay nu waliin tura. Pirezidantiin Afrikaa Kibbaa Cyril Ramaphosa haleellaa lammiileen biyya isaanii kanneen biyya ormaa irratti banan balaaleffatan. Saamichaa fi haleellaa daldaltoota biyya alaa irratti dilbata darbe Johannesburgitti eegaleen wal qabatee namoonni 5 ajjeefamaniiru. Zalaalam Taaddasa dabalee isinitti hima. Haleellaan jibbinsaa lammiilee biyyoota biroo irratti Afrikaa Kibbaatti gaggeeffamaa jiru biyyoota garaagaraan balaaleffatamaa jira. Qabeenyi lammiilee biyyoota biroo Afrikaa Kibbaa magaalaa Johannesburg keessa jiraatan hedduun saamamuun kaan ammoo gubataa akka ture qaamni poolisii magaalichaa fi jiraattotni himaa turan. Kana hordofee Naayijeeriyaan lammiilee ishee Afrikaa Kibbaatti miidhamaa jiran jette akka tiksaniif poolisii mataa ishee gara biyyichaatti erguuf karaa ministeera dhimma alaa ishee qondaaltota Afrikaa Kibbaa gaafataa turte. Pirezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhari bakka addaa dhimmicha irratti qondaaltota Afrikaa Kibbaa waliin mari'atan garasitti erganiiru. Ambaasaadar Itiyoophiyaa Afrikaa Kibbaa Johannesburg jiran Dr. Shifarraa'u Takkalamaariyamis eegumsii fi tarkaanfiin poolisiin biyyichaa fudhataa jiru gahaa akka hin taane BBC'tti himaniiru. Lammiileen Itiyoophiyaa 2 hokkaricha gidduutti balaa konkolaataa isaan mudateen lubbuun isaanii darbuus himaniiru. Lammiileen Naayijeeriyaa dhaabbilee daldalaa Afrikaa Kibbaa hundarraa bituu fi gurguruus dhaabuuf akka jedhan karaa miidiyaalee hawaasaa ibsaa turan. Ministeerri dhimma alaa Naayijeeriyaa Komishinara olaanaa Afrikaa Kibbaa biyya isaanii jiru waamuun erga mari'atanii lammiileen biyya ambaa Afrikaa Kibbaatti qabeenyi isaanii saamamee fi gubate beenyaa argachuu qabus jedhan. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Cyril Ramaphosa haleellaan lammiilee biyyoota ambaa irratti xiyyeeffate hatattamaan dhaabbachuu qaba jedhan. Jeequmsichi babal'achuun bifa biraa qabachaa waan jiruuf biyya isaanii Afrikaa Kibbaaf gaarii akka hin taane simaniiru. Johannesburg naannoo Aleksaandaaritti poolisootni saamicha dhaabsuuf yaalaa turan saamtota waliin walitti bu'aa turan. Yakka kana keessatti namootni hirmaatanis adabamaa akka jiran gabaafamaa jira. Manni hidhaa maakalaawwii daawwannaaf banaa ta'uu fi amajjii bara 2018 akka cufame ka gabaafame manni hidhaa maakalaawwii guyyaa haqaa qaammee 5 kabajamu ilaalchisuun daawwannaaf banaa akka ta'u abbaan alangaa waliigalaa federaalaa himeera. Namootni mana hidhaa kanatti dararamaa turan yaadannoo isaanii fi maakalaawwiin daawwannaaf banaa ta'uu isaa irratti yaada isaanii BBC'tti haasa'aniiru. Dargaggoo Dachaasaa Wiirtuun eegalla. Miseensa adda bilisummaa Oromootii dargaggoota hundeessitaa akka jedhan akka mirkaa'e waggaa 2 fi ji'a 4 erga lamaan deddeebi'ee booda waggaa 8tti mirkaa'e isa siqee bahee achi booda ji'a 5 erga ala jiraatee immoo ammoo 2017 ji'a jalqabaa keessa ammas lammaffaan hin galee maakalaawwii baatii 5 hin ture yeroo sana. Maakalaawwii nama lubbuun isaa yookiin fayyaa qabaa namni lubbuutiin achi bahu carraa qabeessadha. Maaliif akka barbaadan fidii akka barbaadan shiree machaanii dhufu guyyaa namni si qoratu hin jiru halkan si qoratu baay'inaan dhuganii dhufanii dhaabochaa si bishuu dabareetitti furamu. Maqaan akkota fayyada kaleen jedhama maakalaawwii keessa maakalaawwii jaajaan dabarse bara atuutaa gantii olii jechuudha akka lakkoofsa biyya kanaatti bara 2004 jechaadha. Hojjetaa ministeera aadaa fi turizimii federaalaan ture hojii mataa qabanina jedhanii waanuma adda addaa kana waanuma waa'ee Oromoo kana haasa'uuf waa'ee aadaa Oromoo kana sirna gadaa kana waa'ee beekaa kana akkasuma himanii irratti hirmaatu fi abaa'oodha akka jedhanii naqabanii na ukkaamsanii sanii maakalaawwii naqabsanii maakalaawwii irratti bidiraa baay'een dabas dinaan kan koo kanas na bodaasanii jiru. Dugda koo kanas elektiriikii kan naqabanii miilli koo mirgaa kunis yeroo tokko naggeessu na nokkoodha. Bishaan qabbanaa keessa fa'aa baay'ee nagalchanii qeensi koo mirgaa kun buqqee jira mormi koo kanarratti morma kanas na udhanii jiru. Wanti maal kan nagatti mudate maakalaawwii keessatti. Maakalaawwiin daawwannaaf banaa ta'uu isaa irratti yaada isaaniis nu qoodaniiru.
Ankanarratti yoo isaan hojiitti jijjiiran ilaaluu barbaada. Otoo hojiitti jijjiirin miidiyaan waan baay'ee dubbatamu. Miidiyaatiin wanti baay'ee dubbatamu waan ta'eef waa'ee maayikalaawii an carraa argadhee seenee ammallee yeroo natti hin waan sanatti manni sun diigamuu qaba malee tuuristi yookiin muuziyeenii ta'uu wanti afaaniin dubbatan abbootii qabeenyaa yookiin immoo warreen miidiyaa abbootii aangoo galchanii daawwachiisuu danda'u. Fuulee yoo nana jette garuu humna waraanaa eegaa jira waan ta'eef itti hin guutanne. Amma kana kaa'aadha malee yaadan kan tokkoffaa amma waan mootummaan waan kana gochaa jiru siyaasa mataa isaatii immoo warruma akka isaan baasanaaf yaadeetu jedhu sirriitti ilaaluu barbaachisaadha. Fakkeenyaaf amma erguma jijjiirama kana keessa ijoolleen Oromoo baay'ee hidhamanii jiru. Maakalaayii sana mana hidhaa maakalaayii sana kan daawwannaadhaaf yookiin bira egzibishiniidhaaf hin oolcha kan jedhu dhuguma mirga dhala namaatiif yaadeetu immoo siyaasa mataa isaatiin tolfachuu fi inni jedhamu sirriitti ilaalamuu qaba. Amma warruma maakalaayii kana keessa cinaa isaanii qolee miilli isaanii citee dararamee arganu mootummaan maal godheefi fakkeenyaaf amma qayi shibbilii reettiraan muuziyeem jedhamu jedhamu magaalaa Finfinnee miti kan bara dabaa dargii sun jira miti kun ammoo kan amma yaadannoo kan namnitti beekamaa ba'e namnitti miidhamaa ba'e sana kanaaf kun jijjiiramee muuziyeemii piroofeshiniidhaan akka ta'e sirriidha siyaasaa ba'e ta'e garuu hin ta'u. Dhaggeeffattoota keenya BBC Afaan Oromooti amma immoo odeessaalee gaggabaaboo hirphaa gammachuurraa dhageenya. Galatoomii Galaanaa Atileet Qananiisaa Baqqalaan fiigicha maaraatoonii Berliin Baranaa irratti akka dorgomu qopheessitoonni dorgommichaa beeksisan. Qananiisaan erga wal morkii irratti hirmaatee waggaa guutuudhaaf deemaa jedhameera. Keeniyaan bosona Maahuu jedhamu badiirraa baraaruudhaaf namoota seeraan ala keessa qubatanii jettuun 60,000 baastee jedhame. Lafa qonnaa bal'ifachuudhaaf naannichatti weeraranii qubachuu isaaniis aangawoonni biyyattii himaniiru. Dhaabbanni lubbuu baraarsa daa'immanii Save the Children ji'a dhufturraa eegalee Soomaaliyaatti namoonni miliyoona 14 wabii nyaataa akka dhabuuf jiran akeekkachiise. Roobni ga'aan dhabamuu isaatiin daa'imman miliyoona 1 caalan hanqina nyaataaf saaxilamuuf akka jiran himamee jira. Pireezidaantiin Iraan Hassan Rouhaaniin dhimma sagantaa gabbisa niwukilaraa qoqqobbii Ameerikaa ammanurraa ka'utti mariidhaaf taa'uus hin barbaannu jedhaniin. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp garuu waliigaltee haaraa mallatteessuu akka barbaadan dubbachuu isaaniitu yaadatama. Biyyoonni dureeyyii keessatti dhibeen kaansarii dhibeewwan caala lubbuu namoota umurii ga'eessummaarra jiranii akka dabarsu qorannoo mul'ise. Biyyoota guddataa jiran keessatti dhibee honneetu kaansarii caala lubbuu namaa dabarsas jedhameera. Moozaambiik iddoo kosii magaalaa guddittii biyyattii ba'u itti kuufamu cufuudha beeksifte. Bara darbe waqtii roobaatti balfi kuufame jigee Maapuutootti lubbuu namoota 17 dabarsutu yaadatama. Ameerikaa bulchiinsa Kaalifoorniyaatti bidiruun kaleessa ibidditti qabate. Lubbuu namootaa darbee reeffi namoota 25 argamee jedhame. Bidiruu namoota 38 qabachuudhaan imalarra turte keessa hojjettoonni bidiruu kanaa 5 lubbuudhaan hafaniirus jedhamee jira. Galaana oduun sa'aatii kanaaf qabadhisaan kana. Ayyee hirphaa ulfaadhu yeroo gaarii. Sagantaa keenya sadaffaatti ceeneerraa godina Baalee aanaa madda walaabuutti holqi guddaan balbala 47 qabu argame. Ogeessi godaambaa aanichaa obbo Haayidar Ibrahim waa'ee holqichaa waa'ila keenya Buzuwarq Olaanaatti haasa'aniiru. Holqi kunini aanaa madda walaabuu ganda liqimsaa Bokoree keessatti argama. Iddoo addaa Haroosaa jedhamutti kan argine. Holqichi balbala 47 kan qabudha. Holqi kun daawwannaan kan godhame balbala tokkooni. Balbala kana keessatti sa'aatii 3 fi daqiiqaan 20 akkana keessa deemamee hundasaa ga'uu hin dandeenye. Kana keessatti wanti argine boca odaa normaalii kan qabu keessatti agarree jirra. Akkasuma geeba kan fakkaatu keessatti agarree jirra. Mucha bishaan dhimbisan kan garagaraa kan bifa ispiraayitii qabu, kan bifa diimaa qabu, kan bifa adii qabu keessatti agarree jirra. Holqichi baay'ee keessi isaa yoo seenan balbala kumaata maallaqa hamtu keessa isaa jira. Namni keessa baduu waan sodaatu fi baala feestaalitti guutanii karaa kan banne keessa buusaa deemanii. Akkamitti argitan holqa kana jalqaba waa isaanitti himi? Uummanni aanaa madda walaabuu kan garagamu hojii jiran yeroo bonaa gara baddaatti godaanu. Achitti yeroo godaanan holqa kana
argenne eeruu dhagenne eegasi ganda liqimsaa bokoree qaaman deemnee waa'ee holqicha kanaa yommuu gaafannu namoota durirraa kaasee qaaman beekan arganne holqichi bara durii keessa mana waaqaa jedhamee akka waamudha kan nutti himan guddoonni beekanii dur bara durii namni muudee galchuu jedhamu achitti sirna waaqeffannaa geggeessaa akka ture nutti himanii. Maal argitan holqicha keessatti bineensonni faan hin jiru bosonaa bakki sun immoo maal? Bineensa bosonaa waan akka shimbiraa halkanii malee waan deemu agarre garuu balbala isaa duratti kotteen wayiin mul'ata kotteen akka waraabessaa akka booyyee kun duratti mul'ata. Garuu yeroo keessa seennetti nama 24 taaleeti kan holqicha kana seenne keessatti homaa arguu hin dandeenye. Maali addaan fuulduraaf? Fuulduraa fi ogeessi waa'ee holqaa beeku deeggarsa godhanii holqa kana guutumaan guututti waan keessa jiru balbala isaan keessatti argamu hunda laallamee ifa akka ta'u barbaadna. Lafa ammamiirra jira holqi kun? Balballi 47 kun kan tarraa'ee mul'atu balli isaa meetira 102 kan safare kan aarsaa jechuudha kan argamu. Holqa kana eenyutu argate jennaan? Jalqaba holqa kana namni arge obbo nama Hussein Hammeessaa jedhamu eegas gama waajjiraatti namni deemee laalee argameera jechuun samdura namni argeemu nama muudee galchuu jedhamu bara durii keessa bara fagoo maanguddoon akka himadhu ombiriin dura bara 1930 keessadha kan achitti muudamu nama muudee galchuu jedhamudha kan achitti isaa jalqaba. Hayyee qophii keenya ka xumuraarra geenyeerraa kilippiiwwan muuziqaa afaan Oromoo ammayyaa fi qulqullinaan hojjetamuun bahaa haa jiran iyyuu malee YouTube irratti lakkoofsi namoota ilaalanii walleewwan afaan kaaniin yoo wal bira qabamu hedduu gadaanaadha. Kun maaliif ta'e gaaffii jedhu namoonni gaafachaa jiru. Namoota kana kaasan keessaa walleewwan kan hordoftu Caaltuu yookaan Hinaarii Muhammad tokko. Egaa dhugumaaf afaan Oromootii fi aartii Oromoodhaaf kakuu qabnu taate Oromoodhaaf kakuu qabnu taate nuti hoo maal gumaachaa jirra? Artistoonni keenya sirboo hedduu baasaa jiranii keessattuu amma fa'aa sirba babbareedaa dhufaa jiranii seenneetu YouTube irratti sirba isaanii caqasaa jirra. Yoo sirboota artistoota naannoo kaanii biraan wal bira qabsiisnee kan ilaallu taate artistoonni keenya eessa jiru? Viyuun isaan YouTube irratti qaban akkami garaagarummaan isaa? Sirbi keenya kan ji'a tokko yookiin ji'a sadii dura baheetti sirbaan afaan Amaariffaa kan guyyaa tokko dura bahe viyuun isaa garaagarummaa guddaa qaba. Kan jarraa guyyaa takkaatu nu caala beektaa kan ji'a sadii afurii. Viyuu saba artistoota saba biraatu kan guddisu numatu seenne caqasa. Garuu kenna ni tuffannaa kenna tuffachaa yoo inni immoo gara alagaa deemu yookiin afaan biraatti sirba fidummoo garas deemuun gaarii miti dura dirqama kenna haa baanuu yaada jedhurraa hin kaase. Amma fakkeenyaaf sirba Andu'aalam Gosaa kan dhiyoo kana bahee yoo laaltu kiliippiin hedduu bareeda waan sila kwaalitii qabu wayii. Wallee Qeenxee michuu dhugaa jedhu kiliippii bareedaa waliin tibba kana kagad weellisaa Andu'aalam Gosaa weelluun isaa kun erga YouTube irratti karaa Hope Entertainment bahee guyyoota 10 keessatti namoota 152 oliin ilaalamee jira. Andu'aalam waa'ee weellee isaa fi fudhatama hawaasa biraa argatee gaafadheen ture. Namni sirba koo isa amma bahee michuu dhugaa dhagahe feedbackii bareedaa naa kennee jira jechuudha. Wanna gaarii yaada gaarii hojii bareedaadhaatti cimiitti jabaattuudhaan jedheera na jabeesseera. Sirba kootis laalee immoo ofii itti gammadeera jechuudha. Tokkummaa Oromoo yeroo kamuu caalaa nu barbaachisa waan ta'eef akka kootti walitti taarrus walitti mufannus walii waa hunda danda'uun dirqama jedhee yaada. Gabaabsitee dhuma sagaleedhaanii ergaa ishee namootni baay'eenis itti gammadan jira. Gabaabsitee nu jettaa muraasa? Yaa rakkin hin jiru. wal mararfanne nu wal keenye bobaa jala omtuu dhufee nuun tuqu wal gaachanna jaalalaan sababa keetiin sababa kootiin jennee wal haalutu baay'ate addaan hin baanu gargaar fagaanne hiddaa dhiigaa wal guduunfine kana fakkaata baay'ee nu barbaachisa jedhee yaada. Ofii lakkoofsi namoota YouTube irratti walleelee bahan ilaalanii dabaluun artiistota akkamiin fayyada bu'aan argatan hagamii qophii keenya boruu keessa jira. Hordoftoota keenya sagantaan keenya irraa ganuma waan waliin turtaniif galatoomaa horaa bula.